Sharomoxaalti Finfinnee keessa dhaabbattee aseechi dhaabbatteetu nama laga keessaatii corroqa dhugaa jiru rafaa jiru piipiidha ibalu gantuudha ibalu maalidha. Facebookii kanarraati diinni kan nurratti hin gurre hin jiru. Diinni garuu ijoolleen aktivistii woboodha. Aktivistii woboo namni tokkotu isin waamin halaakaa oltanii Facebookii kanarraa kan isin dandeessani nuduwa including warri kaan Oromoomti Facebookii kana aktivistii woboo jedhee isin waamullee duwwaamin. Aktivistii woboollee hin guttan. Wobon kan du nama akka kolle kan hin beeknefidha. Abiyyiif illee du'aa jira wobon. Maaliif Oromoof Oromiyaa sabab sablammi biyya sana keessa jiraattuufi lubbuusaa gumaachuufidha. Oromoo qofaaf itoo hin ta'in jechuudha. Kan inni lubbuusaa gumaachaa jiru. Ani yoon dogoggore yaa Misraaq hin dogoggorte kottu jettee na waamte ana wajjin haasoftee na amansiiste na haasofsiisu turte. Isa tokkos akkasuma isa kanas akkasuma jibba nama tokko Oromoo irraan qabu jibba tokko garuu humna qabdan kana warri Facebook irra halaaktani maratani isaatiin hin cuftani ma page abashootaa hin cuftani ma page Angasa Ibrahim amma harraatti Facebook isa baadhatee jira. Taayee Dandana amma harraatti Facebook isa baadhatee jira. Birhanu Lunjoo amma harraatti Facebook isa baadhatee jira. TV Boqqolloo OBN amma harraatti qaba. Amma harraatti maayisin akkaan tuutaa mana keessa deebitanii gumbii hurtanii gumbii makeessa waasoqaa oltu gumbii makeessaati manuma keessa naattuu jechuudha. Manuma keessa naattu malee mana namaa tokko illee miti. Ani wanta baay'een dubbadhu jedheen nise wanta baay'ee waanan beeku baay'eetu jira hin dubbadhu garuu waanan dubbanneef jira faayidaan qabu garuu akkana gubaa jiru hin beektu akkani taaraa jiru hin beektu. Kanaaf viidiyoolee waraabuu dhiise yeroo dheeraadhaaf viidiyoo waraabuu kanan dhiise kanaaf it's not need. Maaliif namni tokkotu dubbatu aaree wanta hin taane dubbata. Aaree wanta tokko dubbata. Facebookiin mattaawaqaa isaa ta'u gruupii keessa na baasanii eeyyee gruupii woboo jedhanii ijaaranii sinitti ergaan nama maxxansa. Gruupii kana jireenya warra Arrabsa reediyootu ijaare argite isaantu ijaare. Isaanii wajjin qeerroo bilisummaatti hin duulu soba dhagatiin jedheefi keessa darbatanii na baasani. Ji'a salganarra edii na baasan immoo bukoo isaanii meeqan bara waan namni asiiti as taa'ee biyya keessatti hojjetu hindi isaa diigeen bara maalan balleesse girrisuun dide afarsuun dide isaanii wajjin wanta tokko waanan godheen qabu. Maaliif ta'a kuni kan jedhudha kanan gaafadhe maalidha akkamitti nama hojii hojjetaa jiru nama mana hidhaatti guuramaa jiru namni akkamitti mana hidhaatti guuramame natti maaf namni mana hidhaatti guuramee jira hadubannu isaas taksi foosii jettanii bantanii jirtu asiiti mee maaltu ta'aa jira maaltu godhamaa jira eenyu namoonni kun maaltu deemaa jira dudduubaan horii ummanni Oromoo nuti sassaabnee dhiiga keenya akkas goonee finnu halkanii guyyaa sa'aatii 16 sa'aatii 14 hojjetaa jiru. Biyya keenyaaf saba keenya bilisa baasuu fi ijoollee keenya jabeessuu woboon jabaachuu qaba kan jedhu jabaachuudha. Har'allee kanan qabu ofirraa baasee nan kenna har'allee kanan yoonillee hojjechuu baadhee jechuudha. Sana jechuun ijoollee guuraati katamaa keessa naqaati. Caatii fi shishaa fi gaayyaa xuuxaa oolte abbaa argite arrabsite abbaa argite abaartuu mini. Abbaa argite abaartuu abbaa argite arrabsituu mini. Sana na dubbiin deemaa jiru.
inni kaleessa charchii keessa ole har'a gadi ba'e hoogganaa ta'uu barbaada as taa'e anasi hoogganaa ijoollee walitti naqaasi horii erge akka barbaade utaalaa oolu asii achi ijoollee laga keessa jirtu walitti naqaa soba hin jirre soba wanta tokko hin jirre inni sin buffaa fuufaa baatan soba hin jirre maa dhugaan dubbattan haqaaf qabsooftu mini haqa jechuun maal Oromoon eddii yoomiti sobu jalqabe hirbuu qabattanii jirtan eddii yoomiti soba jalqabdan maaf sobdu maa namni maa soba haqa namaas maa dhossitu maa inni sobni maa barbaachisa sobni ani amma namoonni kaayyoon isaanii dhugaatiin feesbuukii kanarratti dogongoraa lillee yoo manni maqaasaa suuraa addaa tokko yoo maxxansine maal jedhu hin maxxansinaa dhugaa keenyatu dhokataa hin maxxansinaa jedhu Oromoon amma har'aatti waggaa 40 guutu kan inni laga keessaa corroqa dhuguufi dhugaarra hundaa'ee gatii jiruufidha dhugaa waaqatu jaallata nurratti jamba baasinaa gatii nun dubartii taaneef ansi wajjin dhufee hangoon qabadhu by the way kan har'a ati biyya keessa teessee na sodaachistuufi kan har'a ati feesbuukii konna irratti cuftu diina dhiiste diina siin jedhu moo fira siin jedhu moo atis bor yoo hangoo qabatte akkam na gochuufi akkamin taame natti maa akkamin taame natti maa warri kaan sharomoota alti finfinnee keessa dhaabbattee aseechi dhaabbatteetu nama laga keessaatii corroqa dhugaa jiru rafaa jiru piipiidha ibalu gantuudha ibalu maalidha maali isin himma kana maaltu kana sintinis maaliif isin ijoollee lamaan gidduyyuu seen maal hojiin keessan maalidha maal barbaaddu faqada mini haada faqada YouTube jira taate daggala keessa jiraatte inuma gargaara by the way inuma gargaara diinarratti tarkaanfii furata taanaan isintu bobo adda qooda malee wobon hindumtu kaayyoo tokko qaba hindumtu waliin haasa waliin bilbilu garuu si warri Facebook irra teessanii ijoollee kana addaan qooddu isin duwaayyuu moomin warri sobdanii asirra teessanii hangoo tokkorra tigisha asirra teessanii warra biltsiginnaa jettee jirtu engadda opidiyoo turte qabsoo ummata Oromootiin finfinnee keessa teessee jirti isinis warri ala kana jirtan sobdanii maqaa wobootiin horii guuraa jirtani tikisha warra ijoollee kanarra ijoollee yaada tokkoon akka hin deemne garaa tokkoon humna tokkoon akka hin deemne gochaa jirtu jechuudha kanadhaan isin gochaa jirtan namni akka koommoo gidduutti gaagaamaa jira dhugaan bare isintu gruppii keessa na baase isintu na arrabse isintu dhaqee maaltu jira isin keessatti kan dhufanii screenshot fide nan kaabar nan fidan desaayyuu nan fida qaba la isa for history nan qaba diina nan dhiisa fira garuun dhiisu firarratti qiimii haman qabadda maaliif akka ta'e beektu siniif jedhee beeleen dheebodda isiniif hin hirriba dhaba akkasin na tuqxani garuun fedhe yoon dogoggorera ta'e dogoggorteetta that's fine ijoolleen Jowaaliif ijoolleen Kamaal waggaa meeqa guutuun arrabsite isa dhugaa wanta tokko natti hin fakkaatu wanta tokko maaliif har'a injifadheera anatu injifate amma tokko faamma ofii isaatii mucaa dhalee mucaa dhashee abashaarraa mucaa dhashee mucaa lama sadii dhashee dhiisee fiigee bade mucaa isaa kan isaa guddisuu dadhabee jechuudha asachi deebi'eessa dur kanaan dura abashaan ittiin naarrabsitu mujoollee sagal dhalte maaloo jettee ittiin naarrabsite jechuudha